Aniif ati tokko miti bar. Araa naafati tokkodha. Ati hangafa kooti. Ani hangafa kenne mini quxusuu ishedha jechuudha. Ati hangafa kooti sin jedhu. Quxusuu ishedha hordoftoonni ishee iyyuu bara dhufu eessatti ayyaanessuudhaaf qophii taate. Bara dhufu maatii keenya biratti ayyaana qopheessuudhaaf obboleettii keenya Saaraa wajjin gammachuurra jirra. Waaqayyo nu kadha. Ana maqaan buusin ani iddoo biraatti ani maatii biraa keessan jiran jedhe. Waluma faanadha jechuudha. Isheen na qocolaa jirti. Sammuu sin jiru fakkaata. Waluma nagaa waaqayyo isiniif habaayee tokkam jirtu nagaa keessan miti anis nagaadha waaqayyo galatachuudha. Nama tokko isiniif qabadhee dhufe. Eenyu namichi sun immoo jettanii ija qeensaa jirtu miti. Ani sanitti immoo waan ta'eef namichuma irra bartu. waan irra dhufee fi yaadan qabu ibsachuufidha. Yaadati qabdu fakkeenyaa fi kana jedhi bagammoo singee sin jedha. Siifi maatii keeffani garuu nama biraadha bar. Anaaf maatiin qabu. Nama biraa miti nama tokkodha naafati. Maaliin tokko taana qoymeesti hordoftoonni barani mee itti mikasaan sinan barsa waan jedheef aniifati maayidha. Anaaf isheen obbolawwanidha jechuudha. Ati hangafuu gamoo quxisuu godha. Isheen hangafni koo garuu jechuudha. Sidha malee. Anamo jedhamaaree garuu warrumti hordoftoota ishee taatanii ilaalaaf faradaa jechuudha. Hundumti keessanuu baga itti isinitti himu. Anamoo isheedha quxisuun yookiis immoo hangafti. Ani garuu ani quxisuudhaan jedha. Ragaa naaf taatu garuudha. Isheedha maaliif isheen beektaa waan ta'eef naaf ragaa ta'uu qabdu. Akkasidha. Isaan bakka shaafardeen isaanumti jechuudha. Qophii isaaniitti immoo waan isaan deebisan anaan ga'uu qabdaa jechuudha. Kanaaf iyyuu egaa asumaraa si deebisnaa sirriidhaanaaf isheen obbolaadha jechuudha. Isheen meeroon jedhamti ani saaraan jedhama jechuudha. Kanaaf iyyuu asumarraan ishee baraa jechuudha. Warroonni dhiiraa immoo ija keessa irraa gannaa qabadha. Akka bara malee na ilaaltanii of eeggadhaa isiniin jedha. Kan biraa wanta ishee gaafachuudhaaf dhiyeesse jechuudha. Qalmaaf immoo akkas na ilaangoon dhiyeessitee naan jenne mudannoon biyya arabaa keessatti si mudatee waan ati gadditee tasa jireenya kee keessaa irraanfachuu dandeenye maalidha? Mudannoo yeroo jalqabaaf ani baay'ee sagalee kolkaasudha. Mudannoon yeroo jalqabaaf ani baay'ee itti gadde akkuma jalqaba dhufeen hundumti keenya gaafa jalqaba yeroo dhufnu wanti hundumtu nutti haaraa ta'a. Rakkisaadha jechuudha. Nama baran irraa immoo waa baru achi Itoophiyaan hin jirti afaanuma kuwaasuufti Oromoo naasoftu Oromoodha. Achi gaafa mana fincaanii seenee bishaan naabanii bishaan seenee akkasatti bananii wallaale jechuudha. Gaafa ni wallaalee naabanii gaafa hin jedhu bakka na agarsiisuu hundi dani maaliin beekta waan jedhamu tokko na deebiste gaafa nama seenee bahu namtichi dhufee naabanii jechuudha harkaan itti agarsiisee jechuudha. Ati wallaaltee amma deemtee garuu si banu akkaataa waan wallaalteef itti deddeebi'aa jirta kana gidduutti immoo araamni sitti dhufe jechuudha. Kana gidduutti namtichi natti dhufe jechuudha. Abbaa warraa mana sanaa jechuudha isaa waddee inni na habbane. Afaanon beektu haaraadha isheenoo sitti muudhiste akkamitti namni sun si beeki si banuu danda'a. Inni immoo seenee san babba'u argee jechuudha. Nan seenaa nan ba'a jechuudha. Mucayyoo waaminaan na jalaa calliste jechuudha. Anis bakka yeroo sanatti maa gochuu hin dandeenye. Waan hin beekneef kana gochuu hin dandeenye jechuudha. Isaa wadee namticha na argee nan maal barbaadda gaafanne dhuun isin jalaadhee harkaan gaafa itti agarsiisu namtichi na bane jechuudha. Nama boora irraa immoo waa baratu jechuudha. Mucayyoon hin beekti yeroo sanatti waan callisteef anaaf gaaffiidha. Kanaaf iyyuu si gaddisiisee maaliif osoo afaan koo dubbattu qomoo koo lammii koo biyya koo osoo taatee jirtu osoo beektu sanarra dabartee yoo achi keessa waan beektuu fi afaan arabaas ni beekti. Kanaaf anaan garuu maalitti na kennuuf moo yookiis immoo maaliif naa banuu dhiiste kan jedhu keessi kee si gaddi jechuudha. Keessi koo anatti baay'ee itti gaddi jechuudha. Kanadha jechuudha gaa mudannoon koo yeroo jalqabaa fi inni irraanfanne jechuudha. Namni kamiyyuu gaafa biyya arabaa dhufu mudannoo hin dhabu jechuudha. Mudannoon hin jira waa tokko nama mudachuu hin jira. Sababni isaa hin beeknu ammatti barrutte jechuudha. Gaafa itti barre garuu nutni akkas jechuudha. Egaa asumarraan illee mudannoo tokko hin qaba jechuudha. Dhufee kee gaafa guyyaa sadii jechuudha. Biyya arabaa kana gaafa dhufna jennee yaannu waanuma hojiin hin jirre yookiis immoo waanuma taa'umsa wayitti kan fudhannu jiraachuu dandeenya. Anis akka kanan ture jechuudha gaafa biyya ture jechuudha. Dhufee keeni har'a gaafa jalqabaas mana dhiqee wantoota hundumaa na barsiisaa oolte jechuudha. Madaamiin kiyya ammas gaafa lammataatti akkuma sana jechuudha. Gaafa sadaffaa ganama jechuudha. Anamma yoomittan ishee dhiqa maal na hojjechiifatti kan jedhu jechuudha. Keessa kiyya keessa dhufee jechuudha. Tabaqa akwaan mataa ulte jechuudha. Sana booddee maalan godhee bijaamaan uffadhee bulee fi soofaan mana sanaa immoo wal fakkaata jechuudha.
wanta ani yeroo ammaa kana geetti yeroo hundumaatti tisna hidhee baay'ee tisna jiru jechuudha. Sana booddee jechuudha bijaamaa anoo sana maalan godha isheen fooqira jirti sa'aatii 4tti immoo gadi buute yookiin immoo akka biyya arabaa sa'aatii 10tti immoo gadi buute fooqirraa jechuudha. Ani jaladha jechuudha fooqii sadarkaa sadiidha. Sana booddee gaafa sana anoo ganamaan kee jalqabee gaammagaa mana jalqabee keeni fillafiti maqodaa godhee soofaa mashee yaabbaree qome soofaa shellaalee soofaa shirran gadi taa'ee jechuudha. Soofaa shirra gaafa gattaa achumatti ribnatti dhufte jechuudha. Anis narra fillam jedhee jechuudha. Soofaa sana bira immoo akka kanatti bira dabarteetu koshinaa deemti beekta saalooniin jechuudha. Sana bira darbanii ture kan isaanii koshinaa deeman jechuudha. Amma niitiin sa'aatii 10 ta'eennaanii gad dhuftee na bira dabarte na dhabdee jechuudha. Isheen mana keessa deemtee na waamaa jirti. Sana booddee sareen immoo jira jechuudha. Sareen mana sana jira jechuudha. Sareenis nan agarree soofaa bukkeen akkuma kana jechuudha. Isheen immoo akkuma kana na bira dabartee koshinaa keessa na waamti bir gaafan jiru ani rafaan jira qodaan dumtu zif jedhee jira jechuudha. Maalan godhe sitti fakkaati ariifadhee tokko na oolchuu waaqayyo jechuudha. Osoo soofaa fi wayyaan sun wal fakkaatu ta'e isheen silaanuma na argite jechuudha. Wal fakkaatu anis mul'attee soofaan jira jechuudha. Maalan godhe battala sanatti waan ta'an na keessa dhufe jechuudha. Dafee fiigee ba'een jechuudha. Barandaa deemee jechuudha. Barandaa deemee akkasa barandaa dhiquu godhe jechuudha. Hammoona kan raftanaan jette. Ganama immoo barii kanan ka'u jechuudha. Abbaa mana sheeroon deemutti iyyuu na argiteetti isheen deebistee jechuudha. Innaa jechuudha deebitee deebitee immoo kan raftanaan jette. Zim maaliif cabi doomin jechuu deebisuu hin danda'u fakkeenyaaf yeroo sanaan afaan Ingiliffaa yoo ta'e malee inaasa'u jechuudha. Arabaa jechuudha maaliif guyyaa sadaffaadha waan ta'eef jechuudha. Sana booddee wanti kun yaan bara jireenya keetti hin irraanfadhu dhibaa'ummaan hojiitti ani yeroo sanatti godhachuudhaaf ture balaan itti fidee olee garuu ya giddiyyuu gaafa giddiyyuu du'an oolan mitire akkuma kana gaafa giddiyyuu bakka normaalima yeroo hundumaa yoo jechuun qaba kan jiru jechuudha. Gaafa an as dhufe jechuudha waan namni zim jedhee bakka bashannana wayitti kan natti fakkaatee ture garuu nan taazabame jechuudha. Kanadha mudannoon koo jechuudha. Kanaaf iyyuu ammatti dhaamsa armee abbayyee akkuma kana obbolaa koo gammachuu lalisee seenaa hin seene toleedhaaf akkoo koo akkuma kana dhaamsa wasiilattan keenya adaadattan keenya maal dhaamsa akkuma kana hordoftoota saarontuudhaaf maal dhaamta ergaa kee dabarfadha. Ani maatii keenya hundumaafu nagaa na jechuudha. Nagaa gaafa taa'inus nagaa taanee wal agarra. Gooftaan bakka jirutti hunduma keenya nagaa godhu. Dursa nagaadha kan dursu. Gaafa nagaa taane immoo waggaa isa dhufu immoo waliin dabarsina ayyaana kana gammachuudha waan jedhamu. Maatii kee wajjin malee ana wajjin miti. Maatii ko jinis si jinis dhaga. Maaliif an maatii kee miti? Anaaf hundumti keenya jechuudha gaa. Walaaf dabarsina. Kana gammachuun kanan qabu. Warroonni YouTube isaaraaf araatatanii immoo subscribe, share, like godhaa. Isin jedhaan isin akkuma kana dhaamsan isiniif dabarsuudha maaliif fakkeenyaaf amma social media warri keenya hin fayyadamanii haa ta'u iyyuu malee yeroo asii galuutti viidiyoo kana arguudhaaf jiru agarsiisuudhaaf jirra waan ta'eef akkuma kana gaa ergaa baga geessanii ayyaana milkii ayyaana nagaa kan gammachuu kan badhaadhina isiniif haa ta'u obbolaan koo akkasuma kana harmee koo abbayyee koo isiniin jechuun barbaada. Bara dhuftu immoo anis meeronis isin keessa teenyee iddoo tokko teenyee waliin nyaannee waliin ayyaanissinaa waaqayyo immoo nu gargaara akkuma kana hordoftoonni koollee nuuf kadhadhaa jechuudha. Akka bara dhufullee maatii wajjin dabarsinee viidiyoolee jennee akkasin bashannansiif nu jechuudha waaqni nuuf kadhadhaa jechuudha. Kanaaf iyyuu baga geessan isiniin jechna jechuudha. Mudannoo kan biraa kanatti immoo baay'ee si kofalchiise si gammachiise erga biyya arabaa dhuftee maal si dhagaame biyya arabaa kana keessatti gammachuutu jira moo gaddatu jira moo akkuma kana ayyaana kana biyya ormaa keessatti dabarsuun kee si gammachiisa moo si gaddisiisa? Baay'ee gammadda moo baay'ee walakkaa yookiis giddu galeessa? Ayyaana kana walakkamadha jechuudha. Gammachuu yoomiyyuu taanaan maatii ofii keessa taa'anii maatii ofii wajjin nyaatanii dhuganii kolfaniiti kan gammadan jechuudha kan koo. Nama kamiifiyyuu akkasuma yaada sababni isaa maatii ofii biratti bareeda wanti hundumtiyyuu jechuudha. Kanaaf utuu isaan faana ta'etti gammachuun kana caalaatti itti dabala waan jedhamu yaada. Ammas immoo gammachuu nan qaba jechuudha malee gammachuu hin qabu jechuudha. Egaa gammachuun badaa maatiin alatti ayyaana dabarsuun amma kanas miti jechuudha. Nama kamiifiyyuu jechuudha maatii keessatti haadha dhabuu mannaa haadha dhabduu wayyaa akkuma jedhamu fakkeenyaaf biyya ormaa keessatti coomaan dabarsuurra maatii hiyyeessaa wajjin barbarree nyaatanii ayyaana dabarsu kan caale hin jiru. Yoomiyyuu taan nama gammachiisu jechuudha. Kanaaf iyyuu gaa lafuma jirta itti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u mudannoo kan biraa kan si gammachiisu qabda.
Mudannoon koo kan biraan kan na gammachiisu yeroo jalqabaaf yeroo manii mana qayyaradhe irratti jechuudha. Ingalta waan jedhamu tokko na buusnaani. Gammachuun koo baay'ee daangaa ta'e ture jechuudha. Gaafa san mana si qayyara sana waddeet immoo hin galtannaan. Ani gaafa mana baanu biiroo gaafa nu geessanii achi ingalta gaafa naan jedhanii bara gammachuun koo baay'ee tokko daangaa ta'e achi deebi'anii garuu galumsi hin jiru gaafa naan jedhanii na kolfiseera si na gaddisiiseera jechuudha. Ingaltachuun isaanii gammachuu guddaa ta'e seeftee ingaltachuun isaanii gaddaa fi gammachuu kee wal dhugee jechuudha. Wal dhugee na jedha jechuudha. Kana jechuudha gammachuu kee wal keessa si yaalama jechuudha. Kanaafiyyuu kanatti akka bashannantan abdii guutuu qabna lafa jirtanitu nagaa nuuf ta'a jechuudha. Baay baay. Jajjabeessaa obboleettii keenya kanas xiqqoomoo hin ariifatte jechuudha. Amala kiyya anu kaleessa viidiyoo kaleessa irratti ni dubbadheera. An amala dafee ariifate jarjaru dubbittis immoo aaritti illee bin nama jedhu jechuudha. Garuu yeroo isaatti nama dhiisuu danda'udha. Yookiin dubbinni isaa yookiin immoo yeroo isaatti dubbadhee of keessaa nama baasuu danda'udha. Kanaafiyyuu hordofni ishee jajjabe.